Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hundeeffama isaa waggaa 30ffaa kaampaasii muummee magaalaa Baatuutti qophiilee garaagaraan kabajee sirna sagantaa hundeeffama Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa waggaa 30ffaa kabajamee jiru kanarratti gaafataman waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dr. Abdullaziz Daawud, pirezidaantii Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramoo Luuqaa, pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa, hooggansi biiroolee Oromiyaa, hayyoonni, abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee, hojjettoonni maanajimentii Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fi keessummoonni affeeraa taasifameef irratti hirmaataniiru. Haasawa baniinsaa fi baga nagaan dhuftanii kan taasisan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dr. Garramoo Luuqaa akka jedhanii Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hundeeffama isaa irraa eegalee Oromiyaa irra darbee akka biyyaatti hayyoota horachuun qorannoo fi qo'annoo hawaasa fayyadan gaggeessuun ga'umsa hooggansaa fi hojjettoota leenjii garaagaraa kennuun gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu ibsan. Humna gurguddaa godhachuurraa kan ka'e walitti dhufeenya gurguddaa yuunivarsiitota biyya keessaa biyya alaa faana ta'uutiin akkasumas imbaasiiwwan adda addaa faana walitti dhufeenya dhaabbilee adda addaa faana walitti dhufeenya uumuutiin hojii gurguddaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummoota naannoo gara biraa gargaaruu danda'u akka fakkeenyaatti hojjechuu danda'eera. Kana malees Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa mul'ata qabatee jiru dhugoomsuuf hariiroo yuunivarsiitota biyya keessaa fi alaa waliin qabu cimsuun cabiinsa barnoota akka biyyaatti mudataa jiru furuuf leenjii barsiisummaa digirii jalqabaan kennaa jiraachuu, dijitaalaayzeeshinii fi ce'umsa teekinooloojii babal'isuun akka biyyaa akkasumas naannoo Oromiyaatti gumaacha irraa eegamu ba'aa kan jiru ta'uu ibsan. Paabilik sarvaansii geessisuu keessatti, hooggansa geessisuu keessatti, magaalota keenya riifoormii isaanii deeggaruu keessatti, qorannoof gorsaan hojjechuu keessatti, aanaaleef ganda hooggansa gandaa cimsuu keessatti, gandoota akka isaan ciman gochuun waan adda addaa deeggaruu keessatti hojii gurguddaa hojjechaa jira. Itti gaafataman waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dr. Abdullaziz Daawud ergaa dabarsaniin akka jedhanii turtii hundeeffama isaa waggoottan 30 dabarse keessatti hojiiwwan itti kenname ga'umsa olaanaan dhimmoota hawaasa fayyadan irratti xiyyeeffachuun fakkeenyummaan eeramuu ta'uu ibsuun mul'ata badhaadhinaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee jiru milkeessaa dhaloota barnootaan qaroome horachaa qabsaa'ota lubbuu darban kaayyoo kanaaf wareegaman xurree isaanii hordofuun barnoota irratti cimnee hojjechuu qabnudha jedhan. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa waggaa 30 har'aa giddugala leenjii ta'uudhaan kan hundaa'e ta'us dhawaataan fedhii mootummaa faana tarkaanfachuudhaaf jijjiiramaa guddachaa bal'achaa fi gabbachaa yuunivarsiitii dhufe. Yuunivarsiitiin akka kana biyya kana keessatti yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa malee hin jiru. Amalaa fi aadaa hamma ammaa horate kanaan kana gochuu akka danda'u abdii guddaa yuunivarsiitii kanarraa mootummaan naannoo Oromiyaa kan qabu ta'uu isinii kaasuun fedha. Barreeffamni gumaachi Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa waggoottan 30 darban keessatti hojjetee dhiyaate keessatti mul'ata bara 2030 qabatee jiru dhugoomsuun qorannoo garaagaraa gaggeessuu, humna nama baratee ga'umsuu, ce'umsa teekinooloojii mirkaneessuu, rakkoolee jiran hiikuu, dinagdee naannichaa cimsuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf xiyyeeffatee irratti hojjechaa jiruun milkaa'aa jiraachuu ibsameera. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hundeeffama isaarraa eegalee humna nama hanga ammaatti namoota 65,000 ol leenjisuun fi barsiisuun gara hojiitti bobbaasuun kana keessa dhibbantaa 35 dubartootaaf xiyyeeffannaa kennuun yuunivarsiitota naannolee biyyattii garaagaraa waliin dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuu ibsameera. Hirmaattonni sagantichaa irratti hirmaatan akka jedhanitti yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hundeeffama isaa irraa jalqabee hanga ammaatti hojiileen hawaasa fayyadanii fi nu boonsan hojjechaa jiru kana cimsee itti fufuu qaba jedhan. Guddina naannoo keenyaa wajjin, guddina biyya keenyaa wajjin keessattuu imala badhaadhina biyya keenya naannoo keenya qabattee jiru keessatti bakka san tumsuudhaaf ga'oomsuudhaaf yuunivarsiitiin kun ammas kanaa ol deemuu akka qabu, kanaa ol hojjechuu akka qabu, hojjettoonnis ta'e koreen maanajimentii hooggansi yuunivarsiitichaa akka hubatu abdiin qabaatee walumaa galatti haala gaariirra jirtu, jabaadhaadhaa, guddina gaariirra jirtu, galatoomadhaa, ulfaadhaadhaa, akkasumas kabaja waggaa 50ffaa 75ffaa kabajuudhaaf kan isin dhaqqabsiisu haa ta'u akka geessanis abdiin qabaa. Yuunivarsiitiin kun nu bira dhaabatee imaamatii misooma naannoo horsiisee bulaa tarsiima wajjin qophaa'ee jira, guddoo galatoomfachuu barbaada. Kan irra dabalee ammoo inni kaasu an akka carraa ta'ee guyyaa har'aa yeroo as dhufu warra amma Kolumbiyaa State University ambaasadar Kolumbiyaa akkasumas warra gamtaa Afrikaa wajjin as dhufe tarsiima warra gubbaallee kaa'anii jiranii walitti dhufeenya biyya keessa biyya alaa yuunivarsiitii jajjabeessu jedhanii hojii gaarii waan hojjetaniif har'a akkuma warra State Kolumbiyaa warra Afrikaa Ibireetii waliin dhufnee asitti argineen walitti dhufeenyi qaamota adda addaa waliin qaban jajjabeessanii rakkoo naannoo kennaa hin hiikanii